Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu. Amma oduuwwan sa'a kanaaf qopheeffanneen isin nageessisaa kan isinitti himuun isin faana turu ani Odaaf Taamooti. Aga xumuraatti nu faana tura. Ayyaanni Irreechaa malkaa teete malkaa sabbataa fi caffeetumaa guyyaa boruu onkoloolessa 4 bara 2016 akka kabajamu himame. Sirni kabaja ayyaana Irreechaa kun bulchiinsa magaalaa Shaggaritti kan gaggeeffamu ta'uun eerameera. Haaluma kanaan Irreechi malkaa teete kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee, Irreechi malkaa sabbataa kutaa magaalaa Sabbataa fi Irreechi caffeetumaa kutaa magaalaa Galaanitti akka kabajamu ragaan bulchiinsa magaalicharraa argame ni mul'isa. Ayyaanni Irreechaa kun karaa duudhaa fi safuusaa eeggateen nagaan akka gaggeeffamuuf aldureewwan barbaachisan xumuramuunis ibsameera. Nageenyaan akka kabajamuuf kutaaleen magaalaa murteessoo waan ta'aniif qophii gochaa jiraachuun ifoomeera. Dabalataanis abbootiin gadaa, hawaasni, dargaggoonni ayyaana Irreechaa duudhaa isaa eeggatee miidhaginaan akka qophiilee bal'aan taasifamuun ibsameera. Naannoo Tigraayitti barattoota qormaata kutaa 12ffaa fudhatanii gara maatiitti deebi'aa turan irraan balaan tiraafikaa qaqqabeen lubbuun barattoota 6 darbuun ibsame. Balaan kunis barattoota qormaata kutaa 12ffaa yuunivarsiitii Adda Giraatiitti qoramanii gara maatiitti deebi'aa turan irra kan qaqqabe ta'uun eerameera. Balichaan hanga ammaatti lubbuun barattoota 6 darbuun bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti hoogganaan biiroo barnoota naannichaa Dr. Kiroos Giwush dubbataniiru. Dabalataanis barattoota 24 ta'an irraan balaan qaama cimaa fi barattoota 20 irra balaan salphaan qaqqabu heeraniiru. Barattoota balaan irra qaqqabes hospitaala Haydariitti wal'aansi taasifamaa fi jiraachuun ibsameera. Sababni balaa kanaa hanga ammaatti kan hin beekamnee fi ka'umsa balichaa poolisiin qorachaa jiraachuun himamee jira. Faanaatu gabaase. Pireezidaantii Wiiliyaam Ruutoon guyyaa irraa onkoloolessa 3 bara 2016 raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaa dursuun guyyaa kabaja raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaa 12ffaa magaalaa Naayiroobii Embakasii Gaarisan keessatti akka kabajamu ibsame. Akkasumas ministeerri kaabinee raayyaa ittisa biyyaa Aden Du'aalee fi qondaaltonni nageenyaa olaanoos akka argaman himameera. Guyyaan raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaa waggaa waggaan gocha gootummaa fi gootummaa gootota raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaa yaadachuu fi kabajuuf kan godhamudha jedhame. Guyyaan kun onkoloolessa bara 2010 lamarraa eegalee kan kabajamaa ture yoo ta'u onkoloolessa bara 2011 hojii opereeshinii Liindaa Naachii jalqabame hordofee kabajamu kan jalqabe ta'uu ibsame. Mata dureen bara kana ammoo humna tokko ergama tokko nageenya biyyaalessaa fi naannoo guddisuu kan jedhuun yoo ta'u akka qondaaltonni jedhanitti guyyaa raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaa kalandarii raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaa keessatti guyyaa hunda caaluu fi yaada isaanii waan calaqqisiisuuf jedhan. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaa Jeneraal Firaansis Ogaallaa saganticha irratti baay'ee eegama jedhame. Aljazeeraatu gabaase. Israa'el aleellaan lafoo Gaazaa irratti raawwachuuf of qopheessaa jiraachuun himame. Waraanni biyyattis uummanni miliyoona 1.1 kaaba Gaazaatti argamu sa'aatii 24 keessatti gara kibba sululaatti akka baqatu itti himameera. Haaluma wal fakkaatuun loltoota 10,000 lakkaa'aman taankiiwwanii fi madfiiwwan qarqara daangaatti walitti qabaa jiraachuun ibsame. Garuu ammoo humnoota lafoo Gaazaa bakka namoonni baay'inaan itti jiraatanitti erguun opereeshinii waraanaa geggeessuun balaan kan guutameedhas jedhameera. Hangi aleellaa lafoo kanaas hanga ammaatti ifa kan hin taane fi gama qophiiwwan waraanaatiin Israa'el loltoota ishee daangaa Gaazaa irratti walitti qabdee jirti. Humna waraanaa dhaabbataa 160 alatti loltoonni eeggataa 300 qophii taasifamaniiru. Hamaas ammoo loltoota 30 ol qaba jedhamee hamanama. Oduma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa kibba Libaanos keessatti gaazexeessitoonni Reuters tokko yoo ajjeefamu 6 ammoo akka madaan Reutersitu gabaase. Ministeerri dhimma alaa US ajjeefamuu fi madaa'uu gaazexeessitoota Reuters ilaalchisee odeeffannoo walitti qabuuf hojjechaa akka jiran dubbi himaan tokko yaada kennaniin ogeessa viidiyoo oduu Reuters Isaam Abdallaa kan kibba Libaanos keessatti ajjeefame irratti har'as ta'ee guyyaa guyyaan gaazexeessitoota addunyaa maraa kanneen hojii murteessaa hundi keenya guyyaa tokko tokkoon itti hirkannu yeroo tokko haala balaa ta'een hojjetan waliin dhaabbanna jedhan. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun isaa kanaaf qopheeffannee kana fakkaata. Qophiilee miidiyaa wiirtuu afaan biroo waliin sanbata gaarii.